Taayyeen danda'a osoo galaanaa gaaromsaa doorsisuuf yaalu galaanaan gaafa argu Nyaartullee hinnaa'u gonka dhugaa irraa maaltoona dorka eessatti kufee namni dhugaaf buune galgalaan toluu namni sobaaf duune. Anshamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota maatii chaanala YouTube bakka jirtan hundatti nageenyi keessan badhaadha. Guyyaa har'aa kana odeeffannoo kan biraatii yookaan viidiyoo kan biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoon keenya kan guyyaa har'aa kun akkuma taayitilii jalqabaa irratti agartan Taayyee Danda'aa jechuudha. Aartistii keenya Galaanaa Gaaromsaa waan doorsisaa jiru fakkaata. Fakkaataa qofa osoo hin taane kun dhibbaa dhibbatti qabatamaadhaan waanuma argamudha, waanuma mul'atudha. Isa kanaaf egaa odeeffannoo qabatamaa ta'ee fi guutuusaa kanan isin biraan ga'uudha. Sana dura garuu warri yeroo jalqabaaf gara chaanala keenyaa dhuftan subscribe gochuudha maatii chaanala keenyaa ta'an affeerraa kootii. Gamuma kanaan immoo viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina, laayik godha. So laayik gootanii maal isinirraa irrata? Kanaafuu laayik godha. Yoo isinitti tole immoo yoo dandeessan immoo sheer godha. Egaan amma gara dhimma viidiyoo keenyaatti ni dabarra. Viidiyoo kana osoo addaan hin kutin odeeffannoo guutuu argachuudhaaf yookaan baruudhaaf dhugaasaa adda baasuudhaaf viidiyoo kana haga xumuraatti daawwadhaa isiniin jedha. Egaa turtiin keessan na waliin haa ta'u. Turtii gaarii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhimmi viidiyoo keenya kan guyyaa har'aa kun Taayyee Danda'aa aartistii keenya Galaanaa Gaaromsaa fuula feesbuukii isaa irratti waan inni jedhe doorsisuu barbaade kanaan isin biraan ga'u ta'a. Kanaafiyyuu kana waliin turaan isiniin jedha. Sana dura garuu waa'ee Taayyee Danda'aa waan xiqqoo haasofna. Taayyeen Danda'aa paartii badhaadhinaa keessatti nama aangoo guddaa qabudha. Garuu aangoo isaa kana fayyadame ilmaan Oromoo xiqqeessuu, shanee jechuu, balleessina jechuu akkasumallee qeerroo nagaa, uummata nagaa, hattuu, raatuu jechuudhaan nama beekamudha. Walumaa galatti hojii gaarii hin qabu jechuudha. Duraanii uummata nagaa guutummaa guututti uummata Oromoo guutuu qeeqaa ture, arrabsaa ture, hattuu jechaa ture, raatuu jechaa ture. Har'a garuu qobaatti adda baasee sababa aartistii Galaanaa Gaaromsaa waan gaarii hojjeteef, dhugaa waan dubbateef qofaatti adda baasee itti dhaadachaa jira. Doorsisuu barbaadaa jira. Kamiifiyyuu doorsisni isaa kun ilmaan Oromoo gadi hin qabu. Kana dura aartistii keenya jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa galaafataniiru. Har'a immoo aartistii keenya jaallatamaa keenya kabajamaa keenya Galaanaa Gaaromsaas nu jalaa galaafachuuf itti dhaadachaa jiru. Kamiifiyyuu daawwattoota keenya gara dhimma viidiyoo keenya kan guyyaa har'aatti isin dabarsa. Taayyee Danda'aa waan inni jedhee qeeqe doorsisuu barbaadee fi waan inni itti dhaadate kanan isin biraan ga'u ta'a. Turtiin keessan ammallee ana waliin haa ta'u. Egaan daawwattoota keenya kun akkuma fuula feesbuukii isaa irratti agartan kana Taayyee Danda'aa Araddoodha. Fuulli feesbuukiin kun kan isaati. Hordoftoota 400 ol qaba. Kanaaf egaa waan inni jedhee barreesse kun akkuma asirratti argaa jirtan jalqabni isaa teessoo duwwaadha. Teessoo duwwaa jedhe nuti badhaadhina daandii ida'amuu qabanne duratti deemna. Uummata qanansiisuuf gatii kaffallee qulqullinaan hojjenna. Teessoo duwwaa yoom abjoonna? Duraanuu teessoo bareedaa irraa nama jabaa qabna. Namicha Itoophiyaa miti Afrikaa fi addunyaafuu ni abdanna. Ammas jabaa fi qulqulluu akka isaatu itti aana. Kan yeroo kanatti teessoo duwwaa faarsitu caphana. Ammoo hattuu fi raatuun abadan teessootti akka hin baane jala murree himna. Obbo Taayyee dubbii kee kanallee jaalladheera ishee xumuraa kana. Ammoo hattuu fi raatuun abadan teessootti akka hin baane jala murree himna. Hattuu fi raatuun teessoo irra yoo jiraate iyyuu hin bu'aa jechuu keessanidha. Kana malees nama qulqulluu ta'etu aangoo qabataa jechuudha. Sirrii keessanidha kunillee. Nutillee hattuu fi raatuun akka teessoo irra hin turre jala murree isinitti himna. Kamiifiyyuu nagaatti birraa wal agarra. Egaa daawwattoota keenya kunooti egaa fuula feesbuukii isaa irratti waan inni jedhee maxxanse isin biraan ga'een jira. Kanatti aansuudhaan uummanni Oromoo koomentii akkamii kennee fi kan jedhu kan isin biraan ga'u ta'a. Koomentii isaa kun akkuma jalqaba kanarratti agartanii tokkoffaarra kan jiru siif hin galle malee silaa ofirratti fincoofta yaa harree. Walaloodha yoo wanti kun. Tokko immoo harree callisii jedhe. Itti aanee immoo sammuu duwwaa sammuu hammeenyaan guute qabda. Waaw koongiraa dhugaa keeti. Itti aanee kan jiru tokko immoo hush kurkurkurkur. Hush kurkur. Kan itti aanu daalachaa wayiidha. Galaanaatti immoo ajoomte. Teessoo qofaa miti sammuun keessanuu duwwaadha. Tokko immoo itti aanee maal jedha? Taayyee yenee መልካም ሰው በእናትህ ታንቀህ ሞትና ሰርፕራይዝ አድርገን. Koomentiin kunillee ajaa'ibsiisaadha. Hundasaa hiwuu dhabaadhus maal jedha natti fakkaata. Warreen beektan irra caalaatti hiwuu dandeessu. Taayyee yenee መልካም ሰው በእናትህ ታንቀህ ሞትና ሰርፕራይዝ አድርገን. Taayyee nama gaarii koo afuu dhiyoo fajjeesiiti sarpiraayizii nu godhi jechaadha. Kan itti aanu immoo dhugaadha teessoo duwwaadha. Ka achirra jiru
nama sirnaa osoo hin taane suura namaati. Nuti ammoo teessoo sanirra kan taa'uun malu nama sirnaa barbaanna. Kanaaf ammoo birraa wal agarraa, moonee wal agarraa. Inni kaan immoo maalumaafuu sammuu duwwaarra teessoodhuma duwwaa sana hin wayyuuree obbo Taayyee. Tokko immoo obbo Taayyee akkasumatti laayigootetti akka sirbichaa jedhe. Tokko immoo koomentii ajaa'ibsiisaa tokko isiniin dubbisa. Kun akkuma feesii kanarratti agartan koomentichi ati qeerroo miiliyoona 6 hattuu fi raatuu gootee eenyuun bulchitaa? Eenyu waliinis jiraattaa? Waaqayyo dhuma kee naa agarsiisu. Atis garuu kan har'a jette kana hin dagatini. Anis seenaadhaafin ol kaa'ati. But I want to reminding you one thing as the day will come. The days will come and passes. But your words remain in heart of generation forever. Respect guys. Dhugaa kee jette. Guyyaan tokko ni dhufa. Gaafa sana waan tokkoon si yaadadha. Guyyaan ni darba ni dhufasi. Garuu yoomillee jechi kee onnee dhalootaa keessaa hin badu. Waaw dhugaa kee jette sanyii koo ulfaadhu kabajame dhugaa. Gara koomentii sattaanutti gaafan sin dabarsu obbo Taayyee maal xiqqoo ishee illee hin qaanaftanii gaafa galaanaa qeequuf yaaltanii galoon bar sabboonaa kaliiti. Teessoon abbaa qabdi. Hamma abbaan alaa galutti qabsoon itti fufaa maraafuu birraa wal agarraa. Waaw kun immoo maal jedheera isinitti fakkaate? Obbo Taayyee sirbichuma subscribe godha hin aarinaa rabbumatu fide bakka sirriidha. Tokko immoo maal jedhe? Filannoon ni jira miti moo ni hafe? Let's practice democratic system rather than dictator style. Peace bro. Kunis maal jedha? Dhugaadha. Namicha doofa harka dhiiga kan addunyaanuu jibbita irraa kaafne qaaliiwwan akka Baqqalaa fi Jawaar fa'aa irratti ol baafne uummata keenya onnee isaanii qulqulleessina shakkii maleedha. Inni itti aanu immoo teessoon duwwaa sammuun keessa duwwaa. Tokko immoo maal jedha? Gaaf sana si jaallachuu kootti hin gadduudha. Har'a si dhabuu koo bor immoo du'a keetti gammaduun koo waan hin hafneef jedhe. Obbo Taayyee dullaa baattu kanaan harka kee isa mirgaa hin dhayinedhe. Daa'ima keef galaa diinummaa hin kaayinedhe. Bayi mul'adhu. Sirrii keedha biroo. Sin galatoonfadha dhugaa dhabuunis. Koomentiin nama kofashiisan tokkos ni jiru. Tokko maal jedhe isinitti fakkaate? Alaakuutti kaate kaa. Akkasi kunu akkatti si boochisa jalduu koo jedhe. Inni kaan immoo siidhumatti barana. You lost the hope of your lifetime are dark. Dhugaa keeti gaa kanallee itti yaadame obbo Taayyee. Inni kaan immoo abadan gurraattiin fokkiftuun akka kee nun bulchitu jedhe. Inni kaan maal jedheera? Akkuma fuula keetii mataan keessa dabaadha. Kanaaf yaala si barbaachisaa jedhe. Kaan immoo hattuu fi raatuun fi gantuun gadhee akka keetii. Look back to yourself before you point finger to others. Sirrii keedha. Quba namatti qabuun dura of ilaaluu wayya. Kanaafidha. Wanti kunis sirriidha dhugaa irratti hundaa'eera. Of ilaalanii booda of ilaalanii adeemuu wayya. Namatti dursa quba qabuun dura jechuudha. Ofii of madaaluu wayya. Tokkoma maal jedhe? Teessoo duwwaa ta'uu baga hubatte abadan gantuun teessootti hin baatu. Hayyee daawwattoota keenya koomentiin baay'ee hedduutu jira. Garuu kana keessaatti kutee nama tokko isinitti agarsiisee jira. Kanaafiyyuu isin immoo feesbuukii irra seentanii Taayyee Danda'a Araddoo jettan argachuu hin dandeessu jechuudha. Koomentiis wanta inni irraa bormaxxansus argachuu ni dandeessu. Egaani dhimmi ani koomentii kana isin dubbisiisee fi waa'ee Taayyee Danda'a kaaseef isiniif gala jedheen yaada nan amana. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon keenya kan guyyaa irraa isa kana fakkaata. Dhuguma sheer waliif goone wal qaqqabsiisuu qabna. Qaalii keenya kanas akka nu duraan hin dhaanneef uummanni Oromoo waan nurraa eegamu gochuutu nurra jira jechuudha. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatina. Turtii ana waliin gootan hundumaaf ulfaadhaa kabajamaa fayyaa fi nagaa hin dhabina waan hamaarraa Waaqayyo isinaa eeguun jedha. Guyyaa adda biraa yookaan guyyaa kan biraa viidiyoo kan biraatiin haga wal deebinee agarrutti bakka jirtanitti hamaarraa isinaa eeguu nagaan turaa. Bye bye.